Guraandhala 20 pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp yeroo aangoo qabatanitti pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutiin baga gammaddan jechuuf ariifatanii kan turan yoo ta'u, namoonni hedduun Yukireen keessatti waliigaltee nagaa galmaan ga'uuf karaan jiraachuu malaa jedhanii yaadan. Garuu humnooti Raashiyaa itti marsanii turuu yeroo itti fufanii jiran kanatti pireezidaantii Vilaadimir Puutiin lammiileen Yukireen warra mari'achuu hin barbaannedha jechuudhaan himataa jiru. Kana malees Puutiin hoogganaan Yukireen Volodymyr Zelensky waliigaltee nagaa mallatteessuuf aangoo seeraa qabaachuu fi dhiisuu isaanii gaaffii keessa galchan. Eenyullee waliin mari'achuun ni danda'ama. Garuu seera qabeessa ta'uu dhabuu isaarraa kan ka'e Zelenskiin mirga waan tokko mallatteessuu hin qabu. Barri pireezidaantummaa Zelensky waggaa darbee ifatti xumurame garuu weerara waliigalaa Raashiyaan gaggeessite hordofee seera waraanaa labsame jalatti bulchuutti fufaniiru. Puutiin garuu inni kun Zelenskiin bulchaa seeraan alaa akka ta'u taasisaa jedhu. Himannaan kun immoo hoogganoota Yukireenii fi namoota biroo Puutiin marii nagaa irraa fagaachuuf yaalii godhe jedhanii ilaalan biratti fudhatama dhabeera. Xiinxaltoonni akka jedhanitti Puutiin sababoota hedduudhaaf jecha mariif taa'uu hin ariifatan. Raansam Miilar Inistituutii waa'ee dhimma addunyaa isa Niw Yoorkitti argamu keessatti qorataadha. One of the big reasons is that Russia continues to see battlefield gains. And I think Putin and his generals are very aware. Sababaan guddaan tokko Raashiyaan bu'aa dirree waraanaarraa argachuutti fufuu isheeti. Kana malees Puutiniif jeneraalonni isaa bu'aan dirree waraanaa sun dhumarratti akka isaan fayyadu baay'ee beeku jedhee yaada. Akkasumas pireezidaant Tiraamp hojii ittisaa Yukireeniif baasii kaffaluuf fedhii xiqqaa akka qaban kan isaan dura turan Joo Baayiden caalaa agarsiisaniiru. Tiraamp guyyootii 100 isaan jalqabaa ka pireezidaantummaa isaanii keessatti waraanni akka dhaabbatu yeroo gaafatan hoogganoonni Waashintaniif Mooskoo quunnamtii jalqabuuf fedhii kan qaban fakkaatu. Puutiin hojii kana jalqabuuf mariisistoota ramaduuf qophii ta'uu dubbataniiru. Lakkoofsi namoota du'anii 100,000 hedduu ga'uu fi dhiphina qoqqobbii jalatti dinagdee Raashiyaa rakkataa jiruun lammiileen Raashiyaa hedduun waraanni kun akka xumuramu barbaadu. Masaraan Kireemliin ejjennoo isaa kan Yukireen neetootti makamuu hin dandeessu jedhurraa duubatti hin deebi'u. Aantan Barbaashin dhaabbata qorannoo Riidil Raashiyaa jedhamu keessatti daayirektara hojii gulaalaati. Mootummaa Mooskoo jiru wanni guddaan Yukireen karaa kamiinuu neetoo biratti fudhatama akka hin argannee fi biyyoota dhiyaarraa deeggarsa waraanaa akka hin arganne taasisuudha. Waliigaltee nagaa maanguddummaa Yuunaayitid Isteetsiin gaggeeffamu laalchisee yaadi jiraattota Mooskoo biraa dhaga'amu wal makaadha. Raashiyaan namoota ishee miidiyaalee warra dhihaa waliin dubbatan irratti tarkaanfii fudhachaa waan jirtuuf nageenya isaaniif jecha namni maqaan isaanii akka hin ibsamnee fi hojjetaa teeknooloojii odeeffannoo yookaan IT ta'an tokko akka jedhanitti. Hundinuu pireezidaantii keenya irratti hundaa'a. Garuu murtoon isaa ga'aa ta'uun mirkanaawaa miti. Namni hojii shufeerummaa yookaan konkolaachisaa turan tokko yaada kennaniin. Amma yoo xiqqaate gama siyaasaan wanti hundi akka fooyya'u abdii qabna. Tiraamp waraana qoosaa jechuudhaan kan ibsan kan Raashiyaan hin dhaabdu taanaan qoqqobbii haaraa akka irra kaa'an sodaachisaa jiru. Wanti ifan taane tokko adeemsatti xumuramu kun akkamitti yookaan immoo eessatti jalqabuu akka danda'amudha.